Haadha jedhu ati ilmaa jedhu. Ani karaa kee kanaan gartee biyya lafaatti dubbadhe. Siitu biyya lafaatti dubbatee miti karaa miti. Ismaan immoo deebi'ee waaqaaf lafa uume. It's okay. Ani numaan jira kophaa kiyyaan jira. Ani asuma ta'etti waa raawwatu. Tireeniti kun isaan amanu. Irra deebi'e bakki kun naa taate obbo durillee rumaan deddeebi'ee dubbisu. Guyyoota bara isaa dhumaa sanitti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Eenyu ilma isaatiin nutti dubbate? Ilma isaa sun eenyu? Yesuus Kiristoosin dhufee nutti dubbate. Duraan nabiyootaan nutti dubbateera. Fakkeenyaaf Abuu Mu'aaz telefoonarraan na dubbise. Miti anaatu telefoonarraan si dubbisee mi? Ani telefoonaa miti. Ani telefoonaa miti. Ana. Okay. Waan hojjetame tokko natti dubbachaa jirtu. Waaqayyo karaa ilma isaa kanaan nutti dubbate. Itti fufa. Break is over. No, Abu Talha jirtani. Where are you? You worker? I work. Yeah, work hard work. Shagalamtani ustaz. Bakkuma tanaan isaa wanni gachu wanni tun boqonnaa tun isaan warra tura gabaati warra ustaad. Waaqayyo boo ilma isaa kanaani waaqaaf lafa uume wanti kun. No, Fayyisa. Fayyee. Waan jedhe. Waaqni tokkumaa mi? No. Ani waaqa tokkotti hin naman. Okay, kami karaa Yesuus inni dubbate kun. Abbaa san malee waaqni biraan jira? Yesuus waaqa, Hafuurri Qulqulluu waaqa. Ansan fidi bakka Yesuus itti waaqa jedhu. Ayyee. An kallattumaan sirraa barbaade statement, clear statement. Kallattiin ta'u, Masaa Quddusuun sammuu keetii ol. Yesuus uumaa ta'uusaa. Banat Efesoo boqonnaa 2. Efesoo boqonnaa 2 lakkoomsa Efesoo boqonnaa 2 lakkoomsa 10 irratti akka ta'e. Nu hojii harka isaatti hojii isa gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamnee jedha. Okay, karaa Kiristoonin eenyutu nu uume? Eenyu nu uume? Warri kun tiimii hojjetan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu wal faana hojjetan. Miknyaatuus gaafa asqaddimoo yaazagaajje መልካም ስራ እንዲሰራ Yesuus ፈጠረ. Abbaan kophaa isaa hojjechuu hin danda'u? Akkan keenyaatti hin hojjetu. Hin danda'u. Eenyu kan lafa kophaa eenyu kan bantiiwwan waaqaa fi lafaa kophaa kootiin diriirse kan jedhu sana eenyu? Inni suni waaqa Israa'el an warra Juush. Okay, lafa bantiiwwan waaqaa fi lafaa ka irra jiru kana malee kan biraa jira? Inni suni waaqa warra Juush, waaqa Israa'el. Lafa biraa jira hin jedhe tammarra jiru tana malee. Waaqayyo Jenesii tokko irratti 26 irratti koottaa nama dhuumna jedhe. Jenesii namarraa hin dhaqeen lafarra hin haasa'u jira. Ondaa hin rakkiteeti. Ati akkana jiraadhu meeti bakka beenteen hin jirre humaatu nuuf gaarii dhaawe. Sanin qabu haji bye. Mee hojii hojjedhu mee. Abdiitti fufa akka subhanallah. Ani reefitadhee jira. Waan bakka qabdu isin. Mushkila kabiir. Abdi mee kuffaaran biraa ol gashime. Nejiran. Mashghuula isin ustaz. Eewa Keenya nagaan isiniif baay'atu. Salaata zuurii na biraa ga'e. Nagaan isiniif ta'u. Eshi yeroo takka inshallah namni biraanii dubbattanii obboleessa keenya mootiitu gaafii gaafate. Gaafiin isaas maal kan jedhu mee namootaaf illee ifaa ta'u gaafadhu mootii salaamadhuuti. Galatoomacha kam jirtu hundi keessaniyyuu. Gajirra. Quraana keessatti bakkoota baay'eetti gaafa dubbatamu nuti jecha jedhutu gaafii natti uuma yeroo baay'ee beektaa. Kiristaanaat? Yaa kiristaanaan. Okay, muslima si jira ayyee tole. No, musliimaa miti kiristaana. Okay. Kanaaf naani nuti keessanillee si barreesseen ture atis gaaffii sana ilaalteetta. Gaaffiin kan lammataa waa'ee gaaffiin asin gaafadhu kun namoota baay'eef yookaan isiniif waan salphaa ta'uu danda'a naaf garuu waan na rakkiseef baruudhaafini kan hin dhufe waasinirraa baruufini baruufin gatiin barbaaduufin sin gaafadhaa waa'ee kaabaati kaabaadhaan wal qabatee kaabaa xawaafummaaf barbaachisee kana malees immoo yoo
kaabaa xawaaftee cubbuun kee siif dhiifama akka daa'imaatti deebita kan jedhu amantootuma musliimaa irraa inni nagaa. Kanaan wal qabatee kaabaa yoo xawaafte daa'ima akka daa'ima reef dhalattu taataa jedhama. Kanaaf ati kaabaa yoo xawaafuuf immoo humna si barbaachisa biyya garaa garaa irraa dhaquu qabda. Hiyyeessi tokko yoo kaabaa xawaafee cubbuu isaa irraan qulqulloomne sababii maallaqa dhabe sanaan cubbuu isaatiin du'e gara azaabaa galuu danda'a. Kun akkamitti ilaalamaadha akka quraana irratti jechuudha. Quraana keessattuu barreeffamee jira kan jedhu akka gaaffii tokkotti hin jira. Kaabaan kun mana rabbii yoo ta'e kan ijaarse namadha Ibraahim yookaan Nabi Ibraahim kan jedhamudha. Kana yoo ta'e masgiidonni bakka baay'ee fi iddoo baay'ee jiran illee jiru. Kun illee manuma rabbiiti. Addatti kan adda isa taasisa.